guddina magaalaa tokkootiif pilaaniin barbaachisaadha. Keessattuu magaalaan keenya pilaanii caasawaatiin ramadamtee yeroo bultu qabatama lafarratti hojiiwwan jiran bu'uuraaleen misoomaa bakkeewwan dhala namaatiif barbaachisan kanneen ifatti hin teenne ture. Isa kanaaf gaafileen garaagaraa hawaasa irraatillee guddina egeree magaalaa kanaatiif illee karaa garaagaraatiin dhiyaataa ture. Akka biyyaattis kabajamoo muummee ministeera keenyaa hojiiwwan magaalomsuu wajji wal qabatee kallattiiwwan gurguddoo kaa'aman keessaa magaalonni keenya giddugala jireenyaaf mijaa'aa ta'an isaaniitiif mijataa kan ta'e akka ta'u gochuudhaaf xiyyeeffannaa olaanaadhaan hojjetamaa jiraachuun isaa hin beekama jechuudha. Guddina magaalli kun amma irra jirtu wajjin pilaaniin armaan dura ture kan wal simne waan ta'eef isa akkaataa gituu danda'uun pilaaniin bifa addaatiin ilaalamee xiinxallee addaatiin gadi fageenya addaatiin akkaataa qorannoo amma sila jenne kanaan wal simuu danda'uun xiinxalamee waggaa tokkoof hojjetamaa kan ture bu'aa abuuraa sun har'a kan itti dhiyaatu. Instituutiin Pilaanii Oromiyaa hojii kana magaalota naannoo Oromiyaa jiran keessaa xiyyeeffannaa guddoo itti kennuun magaalaan kun magaalaa godina jala jirtu osoo hin jenne magaalaa riijoo meetiroo osoo hin jenne magaalaa keenyaaf kabajamoo obbo Margaa Daayireektara waliigalaa irraa ka'aniitu amma ogeeyyii damee kibbaatti yeroo garaagaraatti dadhabbii tokko rooba aduu osoo hin jenne akkaataa fedhii fi egeree guddina magaalaa kanaatis yeroo garaagaraatti dadhabbii guddaadhaan hojii kana hojjetanii arra immoo daandii guddinaa daandii milkaa'ina magaalaan keenya qabattee ifatti akeektuu argisiisu qopheessanii nuu fidanii jiru. Kanaaf al tokko isaaniif uummanni keenya hamilee isaaniif kennaa. Kana milkeessuudhaaf immoo har'a akkuma asitti instituutii keenyaatti argitan hojiin magaalaa akka saffisu akka dabalu magaalonni keenya karooraan kan hoogganaman akka ta'an beekumsa irratti hundaa'anii magaalaa gaggeessuun barbaachisaa waan ta'eef hojiiwwan oonnoo fi qorannoo gaggeessuudhaan magaalota deeggaruudhaaf xiyyeeffannaa guddaa hojjetamaa kan jiru akka ta'een beekama. Sadaffaan magaalli kun pilaaniin armaan dura qophaa'ee ture kan magaalli ittiin hoogganamaa turte daangaa gandoota magaalaa kanaa armaan dura ture guutuudhaan kan hin hammanne waan ta'eef inni sunis akka pilaanii kana keessatti hammatamu ta'ee wantoota sababoota ijoo kana sadeen bu'uura godhatame pilaanii olumoos waggaa tokkoof qophaa'aa ture har'a sadarkaadhaan kan dhiyaachaa ture abbaa pilaanii kanaa kan ta'e qooda fudhataa abbaan pilaanii uummata immoo bakka bu'aa kanaaf dhiyaatee asitti galteen kennamee akka xumuramu hojii hojjetamaa ture kan dhiyaatudha jechuudha. Instituutiin Pilaanii Oromiyaa hojii kana magaalota naannoo Oromiyaa jiran keessaa xiyyeeffannaa guddoo itti kennuun magaalaan kun magaalaa godina jala jirtu osoo hin jenne magaalaa riijoo meetiroo osoo hin jenne magaalaa keenyaaf kabajamoo obbo Margaa Daayireektara waliigalaa irraa ka'aniitu amma ogeeyyii damee kibbaatti yeroo garaagaraatti dadhabbii tokko rooba aduu osoo hin jenne akkaataa fedhii fi egeree guddina magaalaa kanaatis yeroo garaagaraatti dadhabbii guddaadhaan hojii kana hojjetanii arra immoo daandii guddinaa daandii milkaa'ina magaalaan keenya qabattee ifatti akeektuu argisiisu qopheessanii nuu fidanii jiru. Kana milkeessuudhaaf immoo har'a akkuma asitti instituutii keenyaatti argitan hojiin magaalaa akka saffisu akka dabalu magaalonni keenya karooraan kan hoogganaman akka ta'an beekumsa irratti hundaa'anii magaalaa gaggeessuun barbaachisaa waan ta'eef hojiiwwan oonnoo fi qorannoo gaggeessuudhaan magaalota deeggaruudhaaf xiyyeeffannaa guddaa hojjetamaa kan jiru akka ta'een beekama. Pilaanii olumoos waggaa tokkoof qophaa'aa ture har'a sadarkaadhaan kan dhiyaachaa ture abbaa pilaanii kanaa kan ta'e qooda fudhataa abbaan pilaanii uummata immoo bakka bu'aa kanaaf dhiyaatee asitti galteen kennamee akka xumuramu hojii hojjetamaa ture kan dhiyaatudha jechuudha. Magaalaan keenya kabaja guddaa ulfina guddaa isiniif qabdi.
magaalaan pilaanii hin qabne nama jaamaa halkaniin deemedha. Guddinni isii guddina alseerummaa taati. Karaa sirrii akka qabannuuf, qajeellee akka guddannuuf, istaandaardiin isiin akka fooyya'uuf, magaalaa michuu miidhagduu, giddugala ikonomii, giddugala turizimii akka taatuuf akeekni guddaan pilaanii kana waan ta'eef isa kana hubannee hawaasni keenya, gaggeessitoonni keenya, ogeeyyiin keenya pilaaniin kun osoo hin dogoggorin akkaataa hojjetameen lafarra akka ooluuf xiyyeeffannaa guddaadhaan as keessatti maaltu jira, maaltu qoratame, iddoowwan garaagaraa as keessatti jiru maal fa'ii kan jedhu diiteel yeroo isaan dhiyeessan hubannee gaafii yaadaan gabbisnee guyyaa har'aatis kaayoon guddaa waltajjii kana keessattuu bu'aa qorannoo magaalota Oromiyaa keessatti gaggeessine keessattuu guddina saffisaa waggoottan 30 darban magaalaa Moojoo irraa kaasee hamma Shaashamanneetti waggaa 30 dura maal fakkaatti? Har'a jijjiirama gama lafaatiin, baay'ina ummataatiin, gama qilleensa naannootiin maal magaalota keenya keessatti waggoottan 30 kana. Isa qofa osoo hin taane hojiirra oolmaa pilaanii keenya qabatamatti hojiirra oolmaa hojii ol qabate maaltu rakkoon jira? Pilaaniin hin hojjetama. Pilaaniin kan hojjetamuuf adda durummaadhaan ummataaf. Ummanni akka itti tajaajilamu gochuudha. Abbaan pilaaniidha ummata. Mootummaan isa kana saffisee hojiirra akka oolu godha. Kanaaf hojiirra oolmaa keessatti ummanni hammam hirmaachaa jira? Rakkooleen gama saniin jiran maali kan jedhu qorannaa guddaan akka instituutii keenyaatti gaggeeffame har'a asitti bu'aan qorannoo hin dhiyaata. Isinis irratti yaada kennitanii bakka rakkoo qorannoon argisiise kan qooda galtee pilaanii keenyaaf ta'u instituutiin keenya fudhatee kan raawwatu, kan magaalli raawwatu immoo magaalli fudhatee akka raawwatu, kan ummanni irratti hirmaatee raawwachuu qabu immoo gahee isaanii akka ba'an gochuudhaaf bu'uura cimaa kan kaa'u akka ta'e kaayoo kana ilaaluudha. Kana qofa osoo hin taane hojii lammaffaan pilaanii san keessatti immoo pilaanii misooma qe'ee kan pilaanii amma jennu kana qabatamaan lafarra buusu kan qoratamaa ture kan dhiyaatudha. Sadaffaan diizaayinii misooma koriidarii. Diizaayinii misooma koriidarii magaala kun akkuma silaa amma lafarratti argaa jiru hojiin amma hojjetamaa jiru kun diizaayiniidhaan akkaataa hoogganamuu qabu. Diizaayiniin misooma koriidariis of danda'ee kophaatti kan qophaa'e. Kanaaf gama qophiitiin qorannoowwan lamaan gaggeeffaman saniin ala hojiin qophii hojiiwwan sadeen kana duraa duuban kan dhiyaatu ta'a jechuudha. Kanaaf kaayyoo waltajjii har'aatis xumura qorannoowwan gaggeeffamaa turan akkuma jirutti ta'ee pilaanii kanaaf galtee barbaachisaa kenninee odoo hin qabne galtee barbaachisaa kenninee isa sun ammaan booda xumurame akka hojiirra ooluuf wanta asitti waamamtaniif odoo hin qabne gaafa dhiyaatu galtee barbaachisaa akka nu kennitan jechaa sagantaan kun ifoomuusaa asumaan ibsuun barbaada. Galatooma ulfaadha. Itoophiyaatti immoo yoo fudhanne akka biyya keenyaatti amma bara kana keessatti parsantiin 22.8 yookaan uummata Itoophiyaa keessaa parsantiin 22.8 magaalaa keessa jiraata kan jedhu jira. Inni biraan bara 2050 akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo parsantii 31 magaalaa keessa hin jiraata jedhameetu eegamaa jechuudha. Kanaaf magaalaan jiraattotaan ganaa heddummachuuf yookaan itti fufiinsi jira jechuudha. Jiraattonni bal'inaan akka jiraataniif carraan baay'een jira gara magaalaatti dhufuun jechuudha. Kun immoo maal fidaa? Magaalaa keessatti bu'uuraalee misoomaa diriirsuu wajjin wal qabatee jiruuf jireenya magaalaa fooyyessuu wajjin wal qabatee dhiibbaa gurguddaa hin fidaa jechuudha. Itti fayyadama lafaa kanneen akkasii irratti dhiibbaa gurguddaa fida jiraattonni bal'achaa yookaan baay'achaa yeroo dhufu jechuudha. Kanaaf kana keessatti gaa dhiibbaa kana haa fidu malee rakkooleen gurguddoon immoo hin mul'atu jechuudha. Rakkooleen gurguddoo pilaanii lafa buusuu wajjin wal qabate yookaan immoo bal'ina uummataa kana lafa barbaadan pilaaniidhaan yoo hoogganne malee rakkoo nutti ta'a jechuudha. Kanaaf pilaaniin magaalaaf bu'uuraa fi lafa dugdaa fi jechuudha. Pilaanii malee magaalaan jiraachuus hin danda'u. Pilaaniin hin jiru taanaan magaalaan hin jiru jechuudha. Magaalaas jechuu hin dandeenyu.
teessuma lafaa tokko pilaanii hin qabu taanaan magaalaadha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf pilaaniidhaan hoogganamuun dirqamaa jechuudha. Rakkoolee gurguddoo nutti fiduu danda'a. Rakkooleen haa jiraatan malee carraawwan immoo jiru jechuudha. Carraawwan magaalaan guddachuuf yookaan pilaanii lafa buusuuf carraawwan jiran immoo jiru jechuudha.